dame Koricha dunya wanu fundese Koricha dunya benu gulgule Sittin xiqqeessu jaalala yoomu hundi maqaa kiyyaa naas yaamu halkan guyyaa si yaada garaani. هاي الشمار كفونة جرى جرتو ردوبسوتا كيا جالتا موف كبزمونا جينيس جالا اللي واقعيو لفافدو جرتن تسني فابا إتو سنين جرى أنا اللي نقا كوتي أنس نقا كوتي قال النساء هم بديني فيا كون جرى أكامي سنجرتو فيا باي قرر قرون مدي سمدي أكامي مي قرر كنا مدي تولا لأنه حد أمال جتشو في بيكتني يردبتو ذكية يوتيوب انتلا أبا منا كنا سنيفاكين ندوكا أكو فيديو رتاركتان كان فيديو سابا إدير اللي رقيقة تكو فكسماهما قروني إرام رد مالي في فيديو كتو قد اسم فيديو نما موسيقى دوان تيف الرجرو نما دابو رندا كان أكو أبا منا كسي سنيفاكين ندوكا shamarran keenya aamin jedha namoonni baay'een ijoolleen dhiiraa jechuudha irratti duulanii koomantii dayyuusa abbaa manaa akkana dayyuusa kan maqaa dhiiraa keenya arrabsiisaa jiru si'i jedhaniitu irratti duulanii kuni arrabsiisa maqaa dhiiraa hin jedhamu dayyuusummaallee mul'isu beekumsa qaba namichi laal haadha manaa yoo fi kunuunse kun dayyuusummaadha maqaa dhiiraa gadi buusuudha no ዋና ፍቅር ነው እሺ ሌላ ነገር አታስቡ ብዙ ሰዎች ማለት ነው ዱጋ ቪዲዮ ሱምባ ኤናት ተውሌ ባኤን ጃራዴ በጣም ነው ወደድኩት ይሄን ቪዲዮ ማለት ነው ማልፊን ጃላዴ ኩኑንስ አከሲ አባማና አከሲ አርጋቹን ዱጋ ሚልካኢና ፋጦቼ አምን ጀዳ ወሪ ማማዶን ሙ ኢራሴፍ ጎዳ ፕሊስ ወንዶች ይሄን ነገር በደንብ ሴቭ አርጉ ውስጣችሁ ማለት ነው ሚስቶቻችሁ ለመርዳት በቃ የሆነ ነገር ማረግ ብታስቡ ጥሩ ነው ሚስት ማለት ሁሉ ነገር ናት አካል ግናት ስለዚህ አግዛት ወልቀርቃር ሲጋ ኢለከሰት ባይ ነመት ቶላ ሚልካ እንሙልኢሳ ማልፍ ጀደ ቤክተሪ ነሞኒ ባይ ሙጫ ከነ እረት ዱላ ጅሩ ማልፈን በእኔ አናዩ ከነ ዲቤ ዋና ከሲ ጋፊነት ተይ ማልፊ ኑቲ jaalan beeknu ofii nama kunuunsuun beeknu haadha manaa keenya akkatti kunuunsanii qabatanii waliin jiraatan hin beeknu nama kunuunsaa jiru nama haadha manaa ofii kabajaa jiru irratti duulla jechuudha kun garuu wallaalummaa keenya malee beekumsan se'inaa joolle dayyuusa jedhan dayyuusa jechuun dhugaa kan akka isaaniiti warri isa arrabsu kana jechuudha natti tole baqqaane በጣም ነው ወደድኩት ሰውየው ማለት ነው ጥሩ መልካም ነገር እየሰራ ነው ሚስቱ ለማጋዝ ደዩስ አይባልም ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሳደቡ ሰዎች ወንዶች አሉ አትሰድቡ ሲድቡን ካን መግደል መሸነፍ ነው አለ አብይ ማለት ነው ስለዚህ ሙሴ ዋሞ አምተኒፍ isarratti duultan malee jaalala akka isaa sanaa manaa keessaniif kennaa ijoollee keessaniif kennaa bultii keessaniif kennaa yeroo kennaati haadha manaa keessan akkasin jaalattu godha maaliifin jedhee baay'ee tokko bakka sadannaqee dhiirri keenya maaf wanta akkana kana yoo ani yeroo baay'ee warra araboota kana ilaale maaliif dhiirri keenya illee akkanatti haadha manaa isaan kunuunsinee odoo kana immoo argu idaanu keessa illee ni jira kan jedhu ofittan boone jechuudha baqqanaati tole nuti jechuudha yeroo baay'ee ofitti amanamummaa hin qabnu jecha namaa sodaanna jechuudha maalluun jedhanii akkamitti dhiirri mana keessa deemee waxii hojjetaa akkamitti itti hojjetaa akkamitti shunkurtii mura dhiira akkamitti lixii bukeessa hindi huwa bukeessitemme lixiin ni beektan biyya keenyatti harkaan miciqanii akkasitti lixii xiqqoo xiqqoo baalditti bukeeffannee waan lagizee hojjetamu kanaa miti Itoophiyaatti kan diggisii jira anuma mana kee keessa iyyuu bukeessan harkaan ni beekama baay'ee ulfaata dubartiin immoo xiqqoo ni deessii duddi ishee jabeenya hin qabu dadhabbiin ishiitti deema mana keessa ijoollee faana xaaraa oolti akkasitti hoo ishii qarqaarre baay'ee tokko natti tola dhugaa waaw maaliif gaarummaa namaallee ibsuun gaariidha
hammeenya namaa bichaa gaafa irraa haasofnu jibba bolabsina malee jaalala labsinu garuu gaarummaa namaa gaafa arginu sheerii naa godhaa mucaa kana biraan naa gaadhu maammadoon biraa akka inni fakkeenya maammadoo kee Itoophiyaatiif ta'e hundi keessanuu fakkeenya ta'a. Haati manaa keessan illee immoo abbaan manaa keessan luka isaa dhiqaa fi yeroo inni alaa galu bishaan qopheessaa eegaa maaliif jaalalli keessan akka lalisu jechuudha. Bataamitti bakka waanan akka har'a viidiyoo kanarratti jaalladhe takku waanan dasna jedhe jiru jechuudha hojii dhiiraa keessa. Dhiironni keenya jaartii reebuu booksitti kennu ol dhiituu gaddeessu wanta akkasii kanarratti baay'inaan hojjenna malee haadha manaa keenyaaf boota laanne yeroo laanne ishee kunuunsuudhaaf hin cinqabnu akka bakka maqaan gadaantummaatti of ilaalla. Akka yooni nuti ishiidhaan akkasitti ishii kabajne kunuunsine namni maalluun jedha. Hawaasni keenya biratti illee hin baratamne kun maaliif hin baratamne beektu wallaalummaadha. Barnoota dhabuudha malee maal jedhu neetitu bulcha isa neetitu ajaja nadheen kun inni immoo dhiira namaan jedha. Kun dogoggora hawaasa keenya. Jaalala ibsa malee kun nadhummaa isaa hin ibsu. Beekumsa isaa ibsa malee jibbaa isaa hin ibsu. It is first man. Dhiirri akkasii isa tokkoffaadha. Hin argamuyyuu dhugaa milkaa'ina qaba. Fakkeenyaaf aadaa Oromoo keessatti akka safuutti ilaalama malee amma naannoo Amaaraa keessatti immoo ni beekamaadha wanti akkasii kun. Naannoo Amaaraatti abbaan manaa haadha manaa isaa gaafa qarqaaru jaalala kennuuf milkaa'aadha jechuudha. Yaani kabajaa godhaaf malee ishiitu beekayu naannoo sanitti baay'ina bakka jaalala qabuuf hin kabajuu hin kunuunsu haadha manaa isaanii. Oromoo biratti garuu akka aadaa boodatti afaatitti ilaalama. Oromoo keenya irraa seefi godha mucaan kun Oromoodha. Ilma Harargeeti. Fakkeenya Oromoo guutuudhaaf ta'e jechuudha. Baay'ee tokko natti tole irraa baradha. Namoonni baay'een immoo dhiirri zakkiin hidhannee natti hin toltu maal abbaa ishii jedhanii koomatti jalatti barreessanii arge. Zakkii hidhatus dhiisus isaa fi isaan lamaantu wal beeka mana keessa tarii mana keessa hidhatee taa'uu hin danda'u hiikkachuu danda'a. Haadha manaa isaa maddii jira yoo barbaadan laayifii dabarsuu danda'u. Yoo barbaade immoo uffata san qabne uffata zakkiitti hidhatamne mijaama mana keessa uffata. Wanni sun isaa lamaan ilaallata malee warri badhee kun sirrii miti jechuudha. Maaliif dhiirri zakkii uffanne maali dhiirri akkasii minaamin jettan no. Kun dhiira osoo hin taane jagnaadha dhugaa akka addunyaatti badhaafamuu qabu sila. Sheerii godha warra OMN biraan naagaa intervii godhanii akka badhaasa naa kennaniif natti tolaanillee san badhaasa nama kan oduun argee qaaman dhugaa nan badhaasa. Maaliif ሰውዬው ማሻአላ አለብን በቃ ጀግና ነው እኮ ለኢትዮጵያ ወንዶች ያስተማረ ወንድ ይሄ ነው። ከናፉ ነሞን አካስደኒ አምሌ ሳጨብሱዳፊ ጅቼ በቃ ተጡቅ በሬሳኒ inni garuu kanan dhageenye haadha manaa asirratti baachaa deemaa jira jechuudha. Bakka jaalala isheedhaaf laata kunuunsa yeroo ishiin dadhabdee ciistutu luka ishii sukkuuma bira taa'ee dugda ishii sukkuumaa fi mataa ishii qaqqabaa fi isheen akkasumatti abbaa manaa koo jette kunuunsifatte. Laal asirratti ishii baatee deemaa jira jechuudha. Dhiironni keenya garuu kan Oromiyaa keessa jirtan guutuun sirriitti irraa baradhaa. Abbaan manaa koollee viidiyoo kana sirriitti hordofi irraa baradha. Akkasitti na kunuunsitu taanaan ani deemee tan namicha kanatti abbaa haadha manaa lammataa masaanuu ta'etti heeruma malee bakka hojii jiraachuu hin dandeenye. Maaliif ani akkasittuu na kunuunsite natti tola. Fakkeenya hoo godhanne maali? Fakkeenya dhugaa Araboota yeroo baay'ee maal irratti ilaala? Jaalala bakka haadha manaa isaanii qaban. Dhiirri Itoophiyaa yoom kana godha kan jedhu yeroo baay'ee gaafii natti ta'aa ture. Madaamiin koo tokko bara waggaa 3 barana bakka hojjedhe tokko waggaa 3 mana tokko hojjedhe. Mana san keessatti madaamiin koo hin rafti dhugaa. Namichi sa'aatii 6 bakka hojii oolee. Namichi bootaa hojii oolee ka'ee dhufa jechuudha. Bootaa hojii oolee gaafa inni dhufu ani hojii ganama bahee sa'aatii 5 fajirii deema jechuudha hojii.
Ija san kaatee wajjin qursii waan ta'e gootee fi kennitee fi waan qursii san isin goonee fi madeeman kaasoo ishii raftee ukaa fedha ishiitiin kaatee malee. Kaza isheen gara inni gara hojii deemee sa'aatii 6tti sa'aatii misaa jechuudha. Taayim misaa in dhufee gaafa jedhe lukkuufaa fidee dhufa mana baasifaa firiijii keessa naan hin jedhin natti dawwalamee naan hin jedhamne hin baasne jechuudha. Ala lukkuu jaayisanii kan ala jiru jechuudha kan cabbiin taane barrada jechuudha. Isa fidanii ni dhufa. Kazaa fidee dhufee akkuma ol seeni lukkuu naa karatta finaan jedhan karattafaa fi shunkurtii nan karattafaa fi timaatimii nan daakaa fi ruuzii nan miicee fi salaaxaa minaamina wanta jirjiira kanneen nan miicee fi qopheessaaf jechuudha. Gaafa nani kana qopheessu fi abbaan manaa kuni misaa hojjeta daqiiqa biradistii karaabaa tokkotu jira. Biradistiin karaabaa kunillee maal seetanii daqiiqa 16 daqiiqa 20 keessatti bilcheessa isa hojjete sufraa baasee bakka wantoota barbaachisu wanta dhugamu labanaa beebsii wanta haa ta'u wantoota dhugamuudhaaf tagabba'u kana fide kana qopheesseetu deemee ishee kaasa jechuudha. Waan nama ajaa'ibu keessa jechuudha abbaan manaa sun. Baay'ee tokko isa dannaqee baay'ee tokko isa jaalladhe baay'ee tokko natti tolu bakka maaliif nuuf yoo irraa baranna ka jedhu dhiironni Itoophiyaa garuu akka haadha manaa isaanii mana keessatti akka faarinnatti ilaalan jechuudha. No. Ijoolleen Oromooti keessattuu ilaalcha kana gadhummaatti kan fudhatanii arrabsan malee ijoolleen bira wandi maalati heenu bakka. ሚስቱ የሚከበር ሚስቱ የሚያገዝ ቤት ውስጥ ይሄ ነው ወንድነቱ እንጂ በዚህ ተቀምጦ እንደዚህ ነገር አምጪ እንደዚህ ነገር አርጊ ታዛዥ ብቻ መሆን አዛዥ መሆን ግዴታ ነው። ምክንያቱም ፍቅር ነው በቃ ፍቅር እኩል ነው። ተጋገዛችሁ አብረን ስለምትኖሩ ጥሩ ነው። እኔ እንደዚህ ተመችቶኛል በቃ ይሄ ወንድ ማለት ነው። ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ በእውነት ልዩ ነው። Kanaafuu warri shamarranii abbaa manaa keessan akkasii isiniifaa kennu aamin jedha. Seefii godha viidiyoo kan hin dallatina. Gaafa heerumta warri heerumtanii jiraatanillee abbaa manaa keessanitti mul'isa. Viidiyoo san laalee barumsa irraa argata jedhee yaada. Ani sheeriin godhaaf jaarsa kooti. Akkasumas immoo sheeriin isaaf godha. Akkasumas immoo fakkeenyaa fi warroonni ifuudhin dhiironni fuudhin gaafa fuutan haadha manaa keessan akkasitti kabakaba. Warri immoo ganaa heerumuu eddan shamarran illee waaqayyo immoo abbaa manaa akkasii kan isiniif laatu dhugaa baay'ee tokko natti tole. Maaliif bakka xuruudha. Haadha manaa wal qarqaarsi jireenya keessan lamaan jidduutti akka jaalalli keessan daran lalisu isin gargaara malee isin hin miidhu. Maaliif wal kabaja wal jaalladha wal kunuunsa bakka maaliif wal irratti duulurra wal kabaju wal jaalachu wal kunuunsu nu dhoowwate. Filiis shamarran keenyallee itti fayyadamaa yeroo keessan hin gubina. Abbaan manaa keessanillee haadha manaa keessan kunuunsaa irraa baradha. An dhugaa mucaa kana goota caal bakka jagnaa ነው ብዬ ነው ስሙ የሚወጣ እንጂ ሰነፍ አይባልም። ብዙዎች ደዩሳ ያሉ ደዩሳ አይባልም። ይሄ ጀግንነት ነው የሚያሳየው እንጂ ጀግና ወንድ ይሄ ነው በቃ። ቤቱም በቃ ለሚስቱ ጊዜ የሚሰጥ ወንድ ጀግና ነው እንጂ ሰነፍ አይደለም። ሰነፍ እኮ እዛ ተቀምጦ ጫማ ከነ በረንዳ ጃኬቱ ከነ ሶፋ ላይ እንደውም በቃ ቦርሳ ከነ ሰራሚክ ላይ ጥሎ ወደ ውስጥ የሚገባ ካልሲ ከነ አልጋታች ጥሎ የሚተኛ ወንድ አይደለም። እንደዚህ አይነት ነው ሰነፍ እንጂ እንደዚህ ሚስቱ የሚያገዝ ወንድ ሰነፍ አይባልም። ስለዚህ ጀግና ነው መሸለም አለብን። በቃ ይሄ ወንድ ሴቶች ብር አወጥተን ይሄ ወንድ እንሸልማለን። እውነት ጀግና ነው። akkasini jedha hordoftoota keenya baay'ee namatti tola. Maaliif an irraa dubbadhe beektanii warra isa arrabsaniif deebii ta'a jedhe waan yaaduuf jechuudha. Irraa baradhaa malee namni tokko gaafa viidiyoo tokko hojjetu gaafa barnoota tokko dabarsu
gaafa gorsa tokko nuuf dabarsu gaafa yaada tokko nuuf kennu beekatii deema malee irraa haa barannuufi malee irraa haa miidhamnu miti. Namoonni keenya baay'een akka gadhummaatti ilaalaa jirtan amma ni jirtu. Kun dogoggora isin gadheen jechuudha laa. Gadheen isin malee isaa miti. Maaliif hin jedhee nuti bakka yaaduu hin beeknu irraa barachuus hin beeknu wal xiqqeessu bicha beekna Oromoon laa. Walirratti duulu beekna laa. Kun jagnaadha dhugaa goota jaalalaa jechuun isa kana. ጀግና የፍቅር አባት ማለት ይሄ ነው በቃ ወንድ። ስለዚህ ወንዶች ሴፍ አድርጉ ይሄን ነገር በጆሮች ውስጥ ወርኢራ ገድ ፈገኛ ሴፍ ይቆዳ ሸመረን ሞባ መናኬ ሰሚለሳኒ ሚለሳዲ ቁፊ ጋፈኒ ሶጂሲ ቀርቃሩ መዲ ዳበዱ ዋን ሰበርባች ሱባሰፊ እትሙልሲ ወንተነ ዱኩን ጉርቱ ቆከና ጀዲን ተጋርሲሲ በቃ ወጂን ወጀዱ እኒና ወጀተ ጀተ ብቻ ይንገትኒ Yeroon immoo hojjetee nyaata san qopheesse xumure ati sufraa baasii meeshaa baasii dhiyeessi nyaatanii gaafa geessitan odoo hin rafne dura bishaan qopheessi miila isaa dhiqii fooxadhaan goggosii raffisi baqa. Abbaa manaa akkasitti si kunuunsa arganna immoo ani dhugaa yaani inni yaada inni hojjechiisu an dhugaa osoo buuftaate sobuufi miti maaliif inni akkasitti na kabajee na qarqaaruudhaaf na hubata taana immoo ani mataata sabaadha abbaa manaa akkasii maaliif natti tola baqa. kabajaan inni haadha manaasaa kanaaf qabu ilaalchaan inni haadha manaasaa kanaaf qabu ilaalcha addaatila. Kanaafuu warri dhiira seebinaa godhaa filiis itti haa fayyadamnu. Viidiyoon tokko gaafa hojjetamu irra haa fayyadamnuuf malee nu haa miidhuuf miti. Filiis itti fayyadamaa sinin jedha. Namoonni baay'een immoo dhiironni isa arrabsaa jirtan suni isa seefi godhaa isinillee irraa baradha. Akka isaa sanitti goota jaalalaa ta'a malee inni maaliif akkasitti dubartiidhaaf abboomamaa dubartiitu isa bulcha jedhan gowwaa laal keenya bar gowwaadha ijoolleen Itoophiyaa tokko ijoollee Oromooti san keessattuu faarinati hawaasa keessan biratti baratamuu badu bar wanta kana isin gootan yoo barsiistan hawaasni naannoo sanii ni barata malee yoo isin hin barsiisne kunuunsa haadha manaa keessan yoo isin hin barsiisne eessa barata hawaasni wanta akkasii kun hawaasa keenya biratti baratamaa miti aadaa boodatti afaadha jettanii itti fayyadamuu gaafa dhiistanii hawaasni eessa barata tokko lammatama waaqayyo gaafa dhala namaa addunyaa kanarratti uumuu jalqaba dhiira uume sarraa moo cinaatti isaa haa dubartii hawaa uumeef jechuudha. Maaliif kootta qarqaartuu uumnaaf jedhe waaqayyo laa qarqaartuu uumnaaf jedhe malee hojjettuu uumnaaf hin jenne laa haadha manaa kee jechuun gonni keeti jechuudha. Maaliif gonni kee nasiif taati gonni kee jechuun immoo wal qarqaartanii atis rakkoo atis gara tokkoon isheenis gara tokko wal jajjabisanii gaa'ela keessan keessatti akka jiraatan isin qarqaara malee isin hin xiqqeessu jechuudha. Kanaafuu bilees maammadoochi seef argoshi seef godha. Kanaafuu waan na dhaggeeffatanii fi galatoomaa horaa bulaa deebanaa sinin jedha. Waaqayyo biyya keenya Itoophiyaadhaan nagaa buusu warroonni chaanela masiyaa eebbisaatii fi haarawwataatan laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gahaa. Keessattuu viidiyoon kun tokko keedhaan laallamuu qaba har'a jechuudha. Sa'aatii tokko keessatti tokko keedhaan laallamuu qaba. Maaliif viidiyoo waa'ee jaalalaa mul'isu waan ta'eef jaalalli immoo kennaadha. Waaqayyotu namaaf kenna. Filis yeroo olii godha. Kan biraa maal jechuu barbaade beektanii bakka xumure wanni jedhuun turu seef godhaa jechuu bichaadha. Kan biraan jiru kanaafuu waaqayyo biyya keenyaaf nagaa nuuf haa buusu Itoophiyaan nagaa akka nu argattu biyyi keenya biyya jaalalaa biyya eebbifamtu akka durii sanatti jaalalli nuuf haa deebi'u bara mootummaan afaan Oromootiin bulchu biyyi keenya nagaa dhabuurra dura gisee lammeen biraa bulchu Oromoo nagaa kana hin duune ni beektan yoo ta'e bara mallas ni beektoo ta'e biyya ormaa kanattuu namni baay'ee hin dhumne namoonni baay'een osoo abiyyee awwaalanii mallasiin baasanii kan jedhu ni jiru jechuudha. Anillee garuu jiraachuu isaatiif namummaadha haa jiraatu waaqayyo isaa jiraachisan malee garuu hojii gaariitti akka isa deebisu akka inni lammii isaatiif yaadu nullee wal ajjeesurraa bilisaa yaadnu Oromoon Oromoo ajjeesaa jira malee sabni biraa dhufee nu ajjeesan jiru ammallee beeka.
Sabni biraa Oromiyaa keessatti dhufee si ajjeesan jiru soba. Oromoo makiyya anumatu si dhaqee si ajjeesa samatu na ajjeesa kanuma. Anuma lamaantu wal ajjeesa waliif iyyaanu jechuudha biyya keenya keessatti. Malee mootummaa miti kun amma sirriitti wanni isin hubachuu qabdu dhimma kana keessa mootummaan akka hin jirretti hubadha. Kanaafuu hundi keenya waliif yaannu walaa kabajnu walaa jaalannu walaa kunuunsinu siniin jedha obboloota keenya waan na dhaggeeffattaniif galatooma horaa bulaa deebanaa fayyaa ta'aa chaa'u haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii ammaaf sheer laayikii qixxeewu. Fiqir na